Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenya oduu dursuun mataa odeeffannoo keenyaa isinitti himna. Daballiin gatii geejjibaa qaala'insa jireenyaa hammeessaa jira. Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa gatiin tajaajila geejjibaa Itoophiyaa kan biyyoota kamiirraayyuu gadaanaadha jedhan. Ministeerri geejjibaa fi loojistikii Itoophiyaa bal'ina odeeffannoo keenyaa guyyaa har'aa keessatti kan isiniif dhiyeessinudha. Qondaalli KFO paartii isaanii duraa irraa adda ba'uu maaliif filatan ka jedhuu fi saamtonni bilchiginnaa irraa ergama fudhatan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin kaaba shaggar aanaalee garaagaraa keessatti uummata saamuu hammeessan. Horroo Guduruu Wallaggaatti hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo hoogganaa milishaa fi abbootii amantaa Ortodoksii galaafatan kan jedhamuu fi boordiin filannoo biyyaalessaa dhaabbilee hawaasaa siivilii 45 filannoo akka taajabaniif beekamtii kenneef kan jedhu odeeffannoo keenya guyyaa har'aa yoo ta'an, kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa kanneen hundee miidiyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu waliin turaa jechaa oduun kunooti. Daballiin gatii tajaajila geejjibaa uummata irratti taasifame qaala'insa jireenyaa hammeessaa jiraachuu miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa ibsan. Yaa'ii idilee arfaffaa bara hojii ja'affaa mana maree bakka bu'oota uummataa har'a adeemsifameen ministeerri geejjibaa fi loojistikii gaafilee miseensotarraa ka'eef ibsa kennaniiru. Daballiin gatii tibbana keessumattuu geejjiba uummataa irratti taasifame qaala'insa jireenyaa daran hammeessa balaan tiraafikaa dabalaa jira. Kenniinsi eeyyamaa konkolaachisaa xiyyeeffannoo dhabee malaammaltummaan damee geejjibaa bifa jijjiirratee damicha rakkoo keessa galchaa jira gaaffiin jedhu miseensota mana marichaan ka'eera. Ministeerri geejjibaa fi loojistikii Dr. Alamuu Simee gama isaaniin akka jedhanitti daballiin taarifaa geejjiba taasifame qorannoo irratti kan hundaa'edha jedhan. Itoophiyaan biyya boba'aa alaa galchitu taatee osoo jirtuu gatiin taarifaa biyyattii kan biyya kamiirraayyuu gadaanaadha. Kunis mootummaa waggaatti boba'aa qofaaf qarshii biiliyoona 74 ol kan hir'udha jedhan. Kenniinsi eeyyama konkolaachisaa malaammaltummaa fi balaan tiraafikii akka rakkootti eeraman irratti hojii bal'aa hojjetaa jiraachuu ibsaniiru. Hawaasni bakka tokkoo gara bakka biraatti socho'uuf rakkoo geejjibaa fi nageenyaa mijataa ta'uu baatus keessattuu daballiin gatii boba'aa da'oo godhachuun daballiin taarifaa dachaa kan duraanii caalee akka jiru imaltoonni rakkoo isaan mudachaa jiru jedhame. Kun ammoo konkolaachiftootaa fi tiraafikoota waliin ta'uun buufata konkolaataa keessatti imaltoota irraa maallaqaan kan funaanamu yoo ta'u, daandii irratti ammoo hanga kaffalame osoo hin taane gadi xiqqeessanii akka dubbannuuf nu dirqamsiisuu jedhu imaltoonni yeroo tiraafika bira geenyu jedhu imaltoonni gatii madaalawaa wal simnee kaffallaa hin jirru jedhan. Hariiroon konkolaachisaa fi tiraafikaa gidduu jirus kaffaltii seeraan alaa konkolaachisaa waan gaafataniif konkolaachiftoonni ammoo kaffaltii seeraan alaa imaltootatti dabaluu jedhame. Qondaalli KFO dhiyeenya dhaabicha keessaa ba'an maaliif paartii haaraa hundeessuu filatan kan jedhu isiniif dhiyeessina. Garaagarummaa ilaalchaa anaa fi KFO gidduutti jiru miseensummaa keessaa akkan bahu na taasise jedhan obbo Dastaa Dinqaa. Torbee darbe keessa miseensummaa paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo keessaa bahuu isaanii kan beeksisan miseensi buleessi dhaabichaa obbo Dastaa Dinqaa paartii siyaasaa haaraa hundeessaa jiraachuu himan. Garaagarummaan ilaalcha siyaasaa isaaniif dhaaba isaanii duraanii KFO gidduu jiru dhaabicha gadhiisuuf sababa akka ta'es himan. Murtee isaanii kanas callisee miiraan kaa'ame osoo hin taane yeroo dheeraaf itti yaadaa fi xiinxalaa kanan turedha jedhan. Gargaarteewwan isaanii fi dhaaba isaanii duraanii gidduu ture keessaa tokko dhimma filannoo waliigalaa marsaa ja'affaa akka ture kan himan obbo Dastaan KFO'n filannicha irratti hirmaachuu dhabuunsaa sirrii akka hin turre kaasu. Filannoo marsaa ja'affaa keessaa KFO'n bahuu isaatiin akka nama dhuunfaatti itti gammadaa hin turre. Kanaan dura filannoo keessa galaa turre faayidaa argannees miidhaa nurra gees argaan ture jedhan. Haa ta'u malee KFO'n filannicha keessaa dhiibamnee baane jechuun filannicha irratti osoo hin hirmaatin hafuun isaanii ni yaadatama. Obbo Dastaan gama isaaniitiin guyyaa tokkoyyuu osoo hin dhiibamin hafnee hin beeknu. Dhiibbaan jiraachuu isaa irratti waliinan gala.
haa ta'uutii isuma keessatti akkuma duraatti filannoo keessa galuun faayidaa siyaasaa qabaa jedhan. Yaadonni hawaasa biraa kaan mootummaaf galtuu hin taanu ta'uufii jedhu garuu nuyi mootummaaf galtuu hin taanuu jedhan obbo Dastaan. Dhaaba siyaasaa sadarkaa biyyaalessaa hundeessuuf sochii taasisu erga eegalanii waggaa tokko ta'uu kan himan obbo Dastaan namoonni KFO keessaa miseensa koree giddu galeessaa turaniif dhaabicha gadhiisan 2 ijaarsa paartichaa keessaa akka jiran himaniiru. Haa ta'u malee eenyummaa namoota lamaan kanaa dubbachuurraa of qusataniiru jedhame. Gama biraatiin KFO keessaa ba'uun dhaaba biyya bulchu paartii badhaadhinaatti makamuuf jedhu dubbatamaa jiraachuu kan himan obbo Dastaan yaadni kun sirrii akka hin taane himu. Paartiin biyya bulchu keessaa galuuf guyyaa tokkoyyuu yaadee hin beeku ammas waan akkasii hin qabu jedhan. Dabalataan dhaabni siyaasaa haaraan hundeessaa jiranis mootummaaf galtuu akka hin taane himan. Dhaaba hundeessuuf deemnu kan mootummaadhaaf galtuu ta'uu fi paartii mootummaa jala deemu ijaaruu fi kan jedhu keessaa dubbatamaa tureera. Haa ta'uutii ani amalas ta'e fedhii akkasii hin qabu jedhan. Gama biraatiin kaayyoon ijoon paartii haaraa hundeessaa jiranii heerummaa yookiin koonstitushinaalizimii lafa akka qabatuu fi olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u gochuu akka ta'e obbo Dastaan himaniiru. Itti dabaluunis walumaa galatti taphni siyaasaa biyya kanaa humnaa fi qawween ala ta'ee marii fi haala ammayyaa ta'een geggeeffamuu qabaa akka jedhudha jedhan. Gama biraatiin hanga gabaasni kun qindaa'etti dhimmi obbo Dastaa Dinqaa ilaalchisee Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n waan ifatti jedhe hin qabu jedhan. Obbo Dastaa eenyu ka jedhuuf immoo Yuunivarsiitii Finfinnee irraa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1989 barnoota seeraan kan eebbifaman obbo Dastaa Dinqaa jalqaba abbaa alangaa boodarra immoo baankii Awwaash keessaa dubbii fixaa fi itti gaafatamaa kutaa olaanaa deddeebisaa liqaa ta'uun hojjetaniiru. Gama siyaasaan ammoo jalqaba miseensa Koongireesii biyyaalessaa Oromoo itti aansuun ammoo akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2002 miseensa Koongireesii uummata Oromoo akka ta'an himu. Itti aansuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2004tti yeroo dhaabni isaanii Koongireesiin uummata Oromoo fi warraaqsi Federaalistii Dimokiraatawaa Oromoo walitti makamuun Koongireesii Federaalaa Oromoo hundaa'u miseensa KFO ta'uun itti fufan. Turtii isaanii KFO keessattis itti gaafatamaa liigii dargaggootaa KFO fi gamtaa paartiilee siyaasaa Madarek barreessaa koree odiitii fi inspeekshinii KFO akkasumas barreessaa olaanaa Madarek ta'uun hojjetaniiru. Dabalataan mana maree paartiilee siyaasaa Itoophiyaa keessaa walitti qabaa ta'uun waggaa tokkoof hojjetaniiru. Kana malees akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2002 bakka bu'uun caffee Oromiyaatiif akkasumas bara 2007 immoo KFO bakka bu'uun aanaa Gandabarat mana maree bakka bu'oota uummataaf dorgamaniiru jedhame. Muddee 15/2025 saamtonni murna bilisiginnaa sirna ergamaa fudhatanii maqaa waraana bilisummaa Oromootiin kaaba shaggar aanaalee garaa garaa keessatti uummata saamuu ammeessanii jiru. Shiftoonni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata saamaa jiran kun kaaba shaggar aanaa hidhabu'aa bootee darraa aanaa dagamu warra jaarsoo kuyyuu keessatti ajjeechaa fi saamicha irra hammeessaa akka jiran himame. Shiftoonni kunniin tokkoffaan maqaan dhaloota isaa Tashaalee Katamaa Tashoomaa yoo jedhamu maqaan ittiin uummata saamu ammoo Boonsaa jedhama. Lammaffaa ammoo maqaan dhaloota isaa Kiisoo Katamaa Tashoomaa yoo jedhamu kan ittiin uummata saamu immoo Ibsaa yoo ta'u iddoon dhaloota isaanii kaaba shaggar aanaa warra jaarsoo ganda Maliyyuu Cawaati. Kana malees namoota biraa 7 hanga 8 ta'an gurmeessuun uummata saamaa akka jiran bira ga'ameera. Jarri kun aanaalee armaan olitti eerame kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo fakkaachuun ergama murna bilisiginnaa galmaan ga'uuf akka hojjechaa jiran beekameera. Haala kanaan qonnaan bultoota aanaalee sanaa irraa qarshii 100,000 hanga miliyoona 1 saamaa akka jiran jiraattonni aanichaa himan. Kanaanis tikoota murna bilisiginnaa waliin wal ta'uun magaalaa Qorree Gohee Sulultaa keessatti mana ijaarrachaa akka jiran beekamee jira. Shiftoonni kunniin maallaqa uummataa saaman kana lakkoofsa herrega baankii tika bilisiginnaa irratti galchaa akka jiranis barameera. Lakkoofsi herrega isaanii irratti galchaa jiran 1,171 duwwaa 4 91 45 kan maqaan nama sadiitiin baname tokkoffaa
Margiyyee Alii Muhee teessoo magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Laaftoo Damee Saaris. Lammaffaa Tiruwarqi Taaddasee Tolaa teessoon Kaaba Shaggar aanaa warra Jaarsoo magaalaa Qarree Go'aa yoo ta'u, lakkoofsi herrega Damee Tulluu Milkii irraa kan ba'e yoo ta'u, inni biraa Taamiraat Adaree Alamii lakkoofsi herrega baankii isaa 1138902724 eeruun hawaasa irraa arganne ni ifoomsa. Kan gabaase Arraata Biyyoolessa Oromiyaati. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa fi milishoonni Wallagga Lixaa aanaa Beegiitti waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii ganda Laaloo Nooraa irraa raayyaan ittisa biyyaa tokkoo fi milishaan tokko hidhannoo guutuu waliin gara waraana bilisummaa Oromootti dhufanii jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa himan. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa yeroo gara yerootti gara waraana bilisummaa Oromootti dhuunfaa fi gareedhaan gara moorichaatti baqachaa jiraachuu himame. Waraanni bilisummaa Oromoos waldhabdee ajaja fudhachuu kan didan giddugala gara waraana mootummaatti harka kennachuun isaanii ni yaadatama. Ergasiis waraanni bilisummaa Oromoo galaa jiru jedhamee koominikeeshinii godinaa fi aanaa gabaasaa jiraachuu beekamaadha. Ta'us gabaasni ba'aa jiru irra jireessaan kuusaa yookiin istirii isaanii irraa keessaa baasanii maxxansaa akka jiran irra deddeebiin gabaasaa jiru jedhame. Horroo Guduruu Wallaggaatti hidhattoonni faannoo hoogganaa milishaa dabalatee abbootii mana amantaa Ortodoksii waliin butaman ajjeesan. Muddee 6/2018 wareegamuu obbo Abarraa Olaanii hojjetaa waajjira nagaa fi milishaa bulchiinsa magaalaa Shaambuu Kataan hidhattoota faannoon butamanii erga turuun ni yaadatama. Akkasumas hojii gaggeessaa mana amantaa Ortodoksii fi lallabaa Horroo Guduruu Wallaggaa Malaakeedum luba dhugumaa akkasumas luba Dassaaleny ilaalchisee tibbana bakkeewwan adda addaatti qaama hidhatanii bosona keessa socho'aniin butamanii wareegamuu isaaniitiin bulchiinsi magaalaa Shaambuu gadda itti dhaga'amuu ibse. Hidhattoonni finxaaleyyii faannoo tibba kana godina Wallagga Bahaa iddoo garaa garaatti waraana mootummaa haleelaa jiru. Waraanni finxaaleyyii faannoo kun aanaalee Wallagga Bahaa keessa jiran keessaa aanaa Kiiramuu fi Sibuu Siree keessatti hawaasaa fi humnoota mootummaa waliin lola irra akka turan yoo ta'u, raayyaan ittisa biyyaa baqachuun riphee lolaa fi poolisoota akkasumas milishaa waliin lola taasisaniin booji'amanii kophee isaanii irraa baasanii morma isaanii irratti rarraafamee miila qullaa yeroo isaan hiriira galanii finxaalessa faannoo kana gidduu deeman viidiyoon isaanii agarsiifamaa jira. Milishaan homaa leenjii hin qabnee fi raayyaan ittisa biyyaa humna koo olidha jedhee dudduuba deebee humna isaanii malee deemanii kaan du'an kaan ammoo booji'amuu isaanii gabaafame. Maatii fi firoottan isaaniif jajjabina hawwaa kanneen haftan waa irraa akka baratan abdii qabnas jenna. Kan gabaase koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Shaambuuti. Boordiin filannoo biyyaalessaa dhaabbilee hawaasa siivikii 45f filannoo haa taajabaniif beekamtii kenne. Muddee 16/2025 boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoon biyyaalessaa torbaffaa biyyattii akka taajabaniif dhaabbilee hawaasa siivikii 45 ta'aniif guyyaa har'aa muddee 16/2025 beekamtii kenneefii jira. Boordichi ibsa isaan beekamtiin kun akkaataa tuma seeraan raawwatamuu dubbate. Kunis seerota akka seera filannoo Itoophiyaa galmee paartilee siyaasaa labsii filannoo lakkoofsa 1162 muraa 2019 fi labsii hundeeffama boordii filannoo biyyaalessaa lakkoofsa 1133 2019 darbes hojimaata labsii kallattii hojii lakkoofsa 5 2020 kan akkaataa beekamtii taajabdootaaf beekamtii kennamu eeruu kan eeggatedha jedhe. Dhaabbileen miti mootummaa beekamtii argatan akkaataa mirgaa fi itti gaafatamummaa seeraa fi qajeelfama hojii jiruun hojiiwwan ilaalchaa fi filannoo irratti akka hirmaatan boordichi hubachiiseera. Akkasumas akka qaama tattaaffii hojii isaa ammayyeessuuf taasifamaa jirutti agarsiisa galmee fi sirna bulchiinsaa ragaa toora intarneetii dhaabbilee hawaasa siivikii taajabdootaaf adoolessa 4 haga 5 2025 akka geggeessu yaadachiiseera. Inisheetiivichi galmee fi sanada waraqaa irratti hundaa'e sirna dijitaalaatiin bakka buusuuf adeemsa beekamtii kennuuf keessatti ga'umsaa fi iftoomina fooyyessuuf kan akeekudhas jedhameera.
dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo of harkaa qabnu kan haga ammaa ture waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa odeeffannoo biroon hanga walitti deebinutti nagaatti.